Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaalu Gilgaalaa tokko tuqaa tokko waliin ilaalla. Akka xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Gaaffilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan damee barnoota saayinsii uumamaa waa'ee lubbu qabeeyyii qo'atu kamii? Waa'ee lubbu qabeeyyii kan qo'atu eenyudha jechuudha? Baayoloojiidha. Baayoloojiidha. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu allaattii daawwachuun hojjetame? Kamidha jechuudha? Daataa. Xiyyaaradha. Allaattii daawwachuun kan hojjetame xiyyaaradha jechuudha. Gaaffii sadaffaan konkolaataan boba'aa fayyadamuun anniisaatti jijjiiree sochii taasisuun hariiroo gosoota barnootaa kamii agarsiisa? Kan kamii agarsiisa jechuudha? Anniisaatti jijjiiree sochii taasisu. Maal fayyadamee? Boba'aa fayyadamuun anniisaatti jijjiiree sochii kan taasisu hariiroo gosoota barnootaa kamiiti agarsiisa jedha. Kamii agarsiisa jechuudha? Hariiroo kan fiiziksii fi kan keemistiriiti. Kun kanaaf maal jennaani? Kanaaf maal jenna jechuudha? Isa kam taa'e? Keemistirii fi fiiziksiidha jechuudha. Keemistirii fi fiiziksiidha. Arfaffaan immoo damee saayinsii waa'ee anniisaa humnaa fi sochii maatirii kan qo'atu kamiin? Dameen saayinsii waa'ee anniisaa humnaa fi sochii maatirii kan qo'atu kamii? Eenyudha jechuudha? Fiiziksiidha. Fiiziksiidha. Shanaffaan immoo waa'ee qabiyyee caasaa amalootaa fi jijjiiramoota maatirii keessatti gaggeeffaman kan qo'atu kamii? Eenyudha? Keemistiriidha. Inni itti aanu immoo maal jedha? Gaaffilee armaan gadiif deebii gabaabaa kennii jedha. Saayinsiin maal akka ta'e ibsi. Saayinsiin maalidha? Viidiyoo darbe keessatti waliin ilaalleetii turre. Hiikkaan saayinsii akkuma asirratti argitan saayinsiin beekumsaa fi adeemsa beekumsa ittiin argatanidha. Inni lammaffaan immoo saayinsiin mala qo'annoo ta'ee waa'ee uumama waliigalaa fi hawaasummaa dhala namaa ilaalchisee beekumsa kan nama gonfachiisudha. Kun gaaffii sanaaf deebii ta'a jechuudha. Isaan kun lamaan. Asirraa ilaaluu dandeessu. Isaan asirratti tarreeffaman kun isaan asirratti ni kaa'e kana ilaaluu dandeessu. Saayintistoota lammii Itoophiyaati jechuudha. Gaaffii 8ffaa ilaalu immoo garaagarummaa saayinsii xaaboo fi saayinsii ammayyaa ibsi. Garaagarummaa isaa maali? Saayinsiin xaaboo jechuudha. Saayinsii ammayyaatiif ka'umsadha jechuudha. Saayinsiin xaaboo yoo fudhatan fakkeenya jechuudha. Kan akka sibiila tumuu fa'aa isaan kanarraa ka'uudhaan gara saayinsii ammayyaatti kan guddate jechuudha. Kanaafuu saayinsiin xaaboo saayinsii ammayyaarraa garaagarummaa isaa maali? Saayinsiin xaaboo duubachafaadha. Saayinsiin ammayyaa immoo kan ammayyaawaa ta'edha jechuudha. Faayidaa duudhaaleen saayinsawaa murtee kennuu fi rakkoo hiikuu keessatti qaban addeessi. Faayidaa hedduudha jechuudha. Hedduusaa tarreessuu dandeessu. Faayidaa duudhaaleen saayinsawaa murtee kennuu fi rakkoo hiikuu keessatti isaan qaban jechuudha. Hedduusaa tarreessuu dandeessu. Fayyaa keessatti, qonna keessatti, akkasuma naannoo irratti saayinsiin duudhaaleen saayinsii baay'ee nu barbaachisu jechuudha. Jireenya keenya keessatti illee. Gaaffii 10ffaan barbaachisummaa na'umsa ogummaa qorannoo saayinsawaa qabu maal akka ta'e ibsi. Egaa saayintistiin tokko yeroo qorannoo tokko gaggeessu namarrattis haa ta'u bineensa irratti yeroo qorannoo gaggeessu akka dhiibbaan irraan hin geenye ni godha jechuudha. Nama sanarrattis ta'e bineensa sanarrattis jechuudha. Akkasumallee amantummaa saayinsii irratti akka qabaannu nu taasisa jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Haga amma waliin ilaale kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e
koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun tokko tuqaa lama meeshaalee beekamoo mana yaalii faayidaalee isaanii seerota of eeggannoo fi adeemsota manneen yaalii saayinsii keessaa kan jedhu walitti deebina. Haga sanaatti nagaan naa tura.